السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشام عركبوني أكم جرتن هردوتك يقالي عندك يسنو بكم جرتني في أكم جرتن تنجيني كوسنا لك أو جتشا ويا استبيع في تنجرا قافلة نموت هدوت قافلة ورفقاتها كان ده وكنمو وانت يرو أمانة ما كنا ركزا جر ركوب الدودا أكم التيم من كنا كيسة إنه يالا مودن دينا مال بحي دمني رافيو دن دينا ركوب الدودا وفصونتاني ولا من كبدي نبه إن لما فهمت يو مدى متى كيسة دائما نرات نموت هدو نقافتها ترواي mataan kiyyaa forforillee hin qabu viidiyoon dhengado jedhe irratti forforii hin qabu garuu keessatti nama daa yeroo baay'ee madaa'ee na rakkisa akkasuma waa'ee arrillee na gaafattanii turtanii arri umrii malee namatti ba'u inshallah viidiyoo tan irratti na eeggadha hadda garuu himmotuyyuu madaa daa'immanii keessa mataa daa'immanii keessatti madaa bahuu fi nama guddaa irratti illee kan ba'u akkamittiin balleessuu dandeenya akkasuma dhukkuba dugdaa akkamittiin mana keenya keessatti illee ofirraa ittisuu dandeenya isa kamiif immoo mana yaalaa dhaqna kan jedhuu fi qabadhee isin dhufeetiin jira warroonni haraa dhuftana na dhuf baga nagaa dhuftanii warroonni chaayinal kana faaraa taatan immoo subscribe akkasuma like godha share gochuudhaan obboleeyyan keessan tokko bakka qabanii akka bira ga'u share waliif godhaa isin jechuun jaaladha hordoftoota kiyya qaqqaalii warroonni gammaatti nu wajjin turtan yaada gaarii na qooduudhaani share gochuudhaan maatiin haa ta'uu danda'a jajjabeessitan hedduu takkanaaf galatooma isinin jaaladha isinin kabaja obboleeyyan kiyya qaqqaalii maaliif anaafis jajjabinni naa ta'a akka ancimee namni kiyyarraa fayyadama jedheetiniini dalagona taasisaa jechuudha. Asumaan gara mata duree hiyadhattoo isin dabarse isa tokko viidiyoo dhawa jedhee isin argisiisa isa kaan immoo tuyyuu suura maanii isin argisiisee irraa isin dubbadha jechuudha. Waa lama kan isin fayyadamtan. Wantoota lamaan isinii himaa jechuudha. Wantoota lamaan kana karaa salphaa ta'e waan mana keessatti argattan jedhee waa yaadu tokko dhabnis tokko fayyadamtanii akkasuma immoo obboleeyyan kiyya dhukkubbii duudaa kana maaltu nutti fiduu danda'u jedhee waa lama sadii qofa irraa isinii kaasa keessattuu immoo tuyyuu shamarran irrattidha. Dhiira irratti hin argamu jechuu kiyyaa miti baay'inaan garuu dhukkubbiin duudaa kan argamu sababoota garaagaraatiin dubartii yookiin immoo shamarran keenya irratti kan argamudha. Fakkeenyaaf dhaabata keessattuu warroonni mana arabaa keessa dalaydanii dhaabata irraa kan isinitti dhufu dugdee akkasumas immoo tuyyuu yeroo deettaniitiin hin kaatanii inni lammaffaamas yeroo ulfaa dubartoonni yeroo baay'ee keessa dhukkubbii dugdaa himatanii jechuudha. Wannan isiniin jedhu kana immoo keessattuu dubartoonni deettanii kaatanillee akkasuma yeroo ulfaallee sirriitti fayyadamtanii jettanii isa qofaa miti waan biraatu iyyuu isin fayyadaa jechuudha. Inni tokkoffaa irratti isa kaan viidiyoo isin hojjedha. Isa mootu iyyuu suuraadhaan isinitti argisiisu kanallee yoo qabaattan kana fayyadamtanii yoo kana dhabdan kan fayyadamtan. Inni argitan kuni naanaa jedhama. Dheengadda viidiyoo irraa isin hojjedhee ture. Warroonni biyya ormaa keessa jirtan yeroo baay'ee naanaa kana kan irraa dalagan shaayii wajjin fayyadama jechuudha. Biyya arabaa keessatti shaayii wajjin kan isaan dhuganii akkasuma dhibee garaagaraa hedduuf kan faayidaa qabu jechuudha. Naanaa kana karaan isin ittiin fayyadamtanii daffistanii bishaan isaa tokkoffaan dhugdanii inni lammaffaan immoo tuyyuu qoola isaa ka daffistanii irraa baastan kana feeksiidhaan feeksii namoonni hin beekne jiru akkuma suuraa irratti argaa jirtan kana feeksii kanaan walitti dabaltanii mee of biraan qabaasinitti argisiisa. Akkuma argitan kana feeksiin isa kanaa jechuudha. Mul'ata yaada isinitti suuraa isaa booda isiniin kaa'a. Feeksii kanaa fi naanaa kana osoo hin daffisin illee rakkoon qabu tumtanii feeksii kanaan walitti dabaltanii duuda keessanii sirriitti sukkuumattanii aduu keessa taa'uu dandeettanii yookaan galgala nama isin sukkuumoo jiraatetti sukkuumattanii ittiin rafuu dandeettanii jechuudha. Innumti kunuu gahee guddaa qaba. Warroonni boboo mataa qabdanii akkaataa itti irratti fayyadamtan kanaaf waan biraa wajjin viidiyoo itti aanu qabadhee isinii dhufa. Akkasuma naanaa isiniin jedhu kana dhuguus dandeettan shaayii madhaatti suubicha daffistanii. Kanammoo akkasii sukkuumattanii jechuudha. Inni lammaffaa immoo viidiyoodhaan hojjedhee isinitti argisiisaa jechuudha. Kina obboleeyyan kiyyaa akkuma argitan kanatti inni kun sunfaadha. Sunfa yeroo baay'ee dawaa hedduu irraa isinii dalageetiin ture. Hadda immoo karaa biraatiin akkamitti akka dawaa dugdaa irraa dalagu isinitti himuu barbaada. Akkuma argitan kana sunfaa qopheeffadheetiin jira jechuudha. Inni biraan immoo tuyyuu miilkoodha. Yookaan immoo aannan itittuudha. Biyyuma garaagaraatti kan maqaadhuma garaagaraatiin waamama. Miilkoo yookiin immoo aannan itittuudha. Roobi jedhaan anasitti roobittiin beeka afaan arabiitiin akka naannoo karaatti. Gama biraatiin aannan itittuu jechuudha rakkoon qabu. Inni kunis immoo aannan. Aannan kinoosuma kana kan argitan kana. Abbaan biraan kama dura argitan kana jechuudha. Karaa lamaan itti fayyadamtan hardhuma karaa lamaan irraa isin hojjechuu danda'a barbaada jechuudha. Jalqaba irratti miilkoo kanatti dabaltanii osoo isin isallee osoo miilkoo kanallee waa tokko osoo ittiin godhin maankaa tokkotti dabalattanii miilkoo kana wajjin fayyadamuu dandeettan karaan inni tokkoffaa jechuudha.
karaa inni lammaffaa mootuyyuu akkuma argitan kana waan itti ifadhullee qopheeffadhee jira isa kana aannan kana asitti buustanii ho'istanii jechuudha karaa inni lammaffaadha aannan kana erga ho'istanii booda kana itti dabaltanii mi'aana ho'isna walitti deebina kina akkuma argitan kana aannan erga kanatti ho'eetiin jedhee booda aannan kiyya ho'eetii jira jechuudha maaliif suunfaa fi isa wajjin hin daffistanii akkuma isin jedhetti aannan qofa daffistan dur erga inni akkana danfee booda aannan danfee jira kinoo akkuma argitan kana aannan kiyya danfee xumureetiin jira erga si booda fidhadha jechuudha akkuma argitan kanaani erga siitee akkuma argitan kana kina suunfaa kana fuutanii harguma anguma isiniif ga'u maankan tokkoon gaa maankaa guddaa of biraa qabaatan maankaa guddaan of biraa qaba garuu qicata irratti waan naan tolleef maankaa laman godha bifuma kanaan suunfaatti dabalattanii jechuudha maankan guutee fuudhuun waan naan mijaanneef lama godhe malee tokkichi maankan keessan guddaa ta'e maankan tokkichi guutuun sirriitti singaa jechuudha erga kanatti waliin geettanii booda hin dhugdanii jechuudha yeroo kam dhugdanii ganama illee bareeda irra caalatti garuu osoo galgala faa dhugdaniitiin raftanillee hedduu tokko gaariidha jechuudha namni isinii sukkuuma qabatanii duuda keessanii feeksiidhaan sukkuumattanii duuda keessan akkasuma naanaa yoo argattan naanaa kana daayitanii yookaan daffistanii bishaan isaa sanillee osoo dhugdanii baay'ee kuma ture isiniin jala turu yookaan immoo firee isa keessa san baala isaa san ka bishaan irraa ba'u sanii baala naanaa saniin osoo walitti maktanii daayitanii feeksii wajjin yookaan zayitoona wajjin sukkuumattanii isa kana irratti dhugdanii osoo raftanii hedduu tokko gaariidha jechuudha dhukkuba duudaa waan jedhame yeroo muraasa keessatti ofirraa dhabuu dandeettan karaa salphaadhaan keessattuu dubartoonni daayiteetiin kaatee akkasumas dubartoonni yeroo baay'ee yeroo ulfaa warroonni mana arabaa keessa dhaabatan kan yeroo hunda dhukkubu dhiirrillee akkasuma dhukkuba qorra fa'aarraa duudi kan isinitti dhufu jechuudha karaa hedduun duudi akkuma isiniin jedhe kan isin dhufuu danda'u karaa kanaan fayyadamaa isiniin jechuun barbaada obboleeyyan kiyya qaqqaalii inni biraan mootuyyuu dawaa madaa mataa keessaa jechuudha madaa mataa keessaa akkamittiin mana keenya keessa ta'eetiin ofirraa balleessina ka daa'immanis haa ta'u kan nama guddaas haa ta'u duraa isiniin jedheetiin ture tokkoffaa irratti maal gootanii hiddiin biyya keenya keessa bakka hundatti argama garuu obboleeyyan kiyya sirriitti qalbeeffadhaa bakka kana hiddiin akkuma faayidaas qabu miidhaas qaba waan ta'eef jechuudha warroota madaa mataa keessaa qabdanii bakka kamiyyuu qabaadhu keessattuu garuu madaa mataa keessaa hiddii kana fuutanii goggositanii daayitanii ergasii booda damma qopheeffattanii dammaan walitti dabaltanii mataa daa'immanii haa ta'u mataa nama guddaa haa ta'u bakka madaa isaan sirriitti dibdanii akkasitti irraa booda immoo erga geessitanii booda hin dhiqattanii jechuudha sa'a tokko sa'a lama fira tursiistanii gara akkuma qabu sa'a shanis tursiisuu dandeettan garuu sa'a shanii gaditti sa'a shanii ol hin dabarsitanii jechuudha karaa inni lammaffaa kan hiddii kanatti fayyadamtanii otoo hin goggosiniin duratti otoo hin mootuyyuu damma ittiin dabalaniin duratti hiddima kana baqasitanii keessisii kana bakka madaa sanii dibdan garuu ijaan eeggadha wanta nan isin dhamu keessaa hiddiin nama guba namoonni hin beekne hin jiru dura yoo horii tiisita warroonni baadiyyaa guddattanii sirriitti beekamaa jechuudha hiddiin faayidaa hedduu qabdi kana alattillee warroonni raammoo garaa keessaa qabdanis dhibeelee hedduudhaaf hiddiin gahee guddaa qabdi kanaafuu warroonni dhukkuba mataa qabdan bifa kanaan fayyadamaa isin jechuun barbaada obboleeyyan qaqqaalii warroonni madaa mataa keessaa qabdanii bal'innaanii video ta'an irratti waa'ee arrii wajjin qabadhee isin dhufa inshallah warroonni chaanala kana karaa taatan immoo subscribe godhaa akkasuma like godhaa obboleeyyan keessaniif share godhaa hedduu takka warra wajjin turtan galatooma like immoo osoo hin godhin ba'aa jirtan namoonni hedduu like tuqa gaafii qabdan deebi'aatii gaafadhaa gaafiilee duraan dabiraa qabdan immoo inshallah suutan isin dalaga isin jechuun jaaladha obboleeyyan kiyya qaqqaalii viidiyoon adhaaf qabadhee isin dhufe kana fakkaata ture akka isin gammachiisu abdiin qaba akka irraa fayyadamtanii fayyaa argattanillee kanumaan isin irraa gabaabsaa turtii gaarii isin haa ta'u